namni kanatti ka'ee nama Fatiyaan maali jettime? fattaalummaa yoo taate dhageettiidhaan nama hin taane nama fattaalummaa dandeettii fattaalummaa qabu isinitti erga malee bifa manguddummaatiiniin Manguddummaa si qofaan dhufaatu manguddoo yoo dhufte manguddoo akka gizee baanes waliin tuun akka innis harakaatan goone gurbaan kun baalageedha ni beekna duraanis akka inni naman dhiisu duraanuu magaalaa tana kaf godhu jiru kaf nu godhee jira duraanuu wanni isa hin eebsan masulummaa baarammoo masulummaa fudhatteeti adaba horsiiftee masulummaa akkamitti fudhachuu dandeessa masulummaa isaa akkaan itti fudhu dhaggeeffadhu bifa manguddootiin isinit dhufeensi hin jeenam tokkollee ta'u xiqqeenyaaf dhagaa bubbeen hin fuune yoonii fi arraan tana arraata bareedaa tokko isinirra harkadde uumaa obboleeyyan kiyya galatooma jeetiin gammachuudhaan deemee manguddoo naa olillee ni jirti manguddoon akka oromootti ni jirti manguddoon teenya bebbeeytuun san fidadheetiin rakkina isin jidduu jiru kana mataa kiyyaaniin fixaame isin jidduu baraa lola keessan kalafatti wal loltanii miidiyaarra wal baaftan kanallee lafa jalatti illee dhagee manguddoo amma dura isinit dhuftellee ni ariitan jaan akkaan dhageetti. Eesan akkasuma. San ariinee jirra. Ni ariitan jaan akkasumatti nama fi kanagaa torba garagalchanii jeni. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattootaa fi hordoftoota keenya salaamtaan teenya onnee irraa burqite bakka jirtan maratti isin hageessu qilleensa irra jechaa deebilee dachaane dhufne gaafana wayii. warreen gartee harkaan teenya hin feenes haa gartee nu jaalattanis walumaanuu gartee galatoomaa isin hundinuu warreen nu abaartanis kan nu abaarrees galatoomaa haa gartee karaa sirrirra hin jirtan karaan kun karaa kheyriitiimi karaa kana dhiisaa jettan galatoomaa isiniin galatoomfadhammoo. Akkam ooltan hordoftootaa fi daawwattoota keenya har'a ooltanii jirtanii za'aan tun za'a makriibaa za'aa gartee namni oolmee oolee jiru kanaaf gaa akkam ooltan nagaan rabbi baga isin oolchee isiniin jecha salaamtaan keenya sireen oolamu kanaafuu gaa hordoftoota keenya nuti haajaa teenya baane waan silaa goone ilma namaa kan lubbuu baafnee isin qabnu laakiin firraa dhoorkine malee nama lubbuu baafne tokko hin qabnu. Firraa dhoorkine amansiifne hojii teenya gartee hojii teenya hin seenii sanuma goonee ni amansiifne malee lubbuu namaa baasuunis haraamii takkaa lubbuu namaatis nama lubbuu namaa baasuu rabbiin hin godhin nama miidhullee rabbiin hin godhini nu miidhanii nutis miine irraa kafaladhaa rabbii jee isin namni nama akkana sidhee dhayi irraa kafaladhuu jira shari'aa namni warri beektanii nama akkasii hordoftoonni islaamaa keessatti hordoftoonni islaamaa ni beektanii nutis akka bifuma sanii ni kafalamne malee kanaafuu rakkoon namarra finnee isin akkasitti gartee abaarsaa fi maarreen kanaan wanneen nu takka hin jirtu daawwattoota keenya obboleeyyan keenya namni durjirtii namni wal lolaa gara waliin nu araarsuudhaa deemaa malee karaan taane nuus ooftanii isaas karaan taane ooftanii rakkoo hin taanetti nutti dhiibuun keessanuu gaarii miti isiniin jecha kana hundarraa nuti isin gorsine isinillee if gorsuu qabdan daawwattootaaf hordoftoota keenya. Har'aan tana akkuma beekamu waa'uma baar hidhamee jiru kanarratti baar nyaachisaati obaasaa bakka inni taa'u jimaasaa qamaata zinaa bashannanaa jira manni haa mana caccaba boollaa haa ta'u malee sheeka bira qamaa jira. Manni akkas haa ta'u malee sheeka bira qamaa jira bashannanaa jira gurbaan waan takkaa hin harkatiin harkachaa jira jechuun isinillee. bashannanaa jira gurbaan hidhaan tanuma keessa kana keessa gurbaan kana keessa dhagee maqaa yoo gaafadha waan jira har'aan tana maaliif fiddee Muhammad Dadar maaliif gartee yaamtee fiddee astaa tanaan si gaafachuu adeemaa. Akkuma beekamu dhugaadha namtichi kun Muhammad Dadar kun bara gaafa weerara Oromoodhaa san gaafa Oromoon gartee qabsoo biqiltoota nama wallisaa ture nama Saudi Arabiyaa kanarraa bu'ee wallisee ture inni kun nama wallisaadhaa nama as keessatti illee kabajaadha qaba wallee nama kana barbaaddeeti fatihummaan namni kun ammas nama afaan dhaabboo dubbii fi lubbuu abbirraa baasanii jettee Oromoon meegaa isaa siifiin fixa kaakkitti dhufe dhagee bal'uutti sarree fi duratti hin qorachuu jira.
basaasummaaf si ergamoo maaliif si ergan jedhanii akkasitti fatiyaan aboo ilmaan keessatti haa narraa deemu ijoollee ilmaan na wareerse ilmaan halkanii guyyaa mee baabaan keenya jedhanii fitilaan akaa'u jira ijoollee ta'an madarasaan keessaa ta'an mana keessa wal nama goote aboo waan kana narraa fixaadha namni wal hin dhabne hin jiru arrabaa fi ilkeen wal dhoyte haadhaa fi ilmoon wal lolti namni wal hin lolle hin jiru gurbaa kana malatti dhaawinaa mala narraatti dhawii mala akkamti dhaan na dhuftee je akkas jeebee kakaamma sajjaamma akkasittiin bifa saniini waan joogaamee isarraa baase anilleen dubbiin saddiqoon mara keessa gaddeemte sii taate bakkaatti qabna keessa gaddeemtu godha sii taate dubbiin tokko mee gaafadhu homaa madda dar maaliif dhufte himiif najjaashi malee ka dubbii tan harkaa qabu anaa miti anilleen laalan amma ani akka kiyyatti ani gartee aaraas beetiin jiran an akkasitti ulee saniin tumee balloo harka kiyya saniin akkasitti dib godhee balloo akkasi rifaatuu keessa udaan irraa buusee isaas qacam godhee harkaa wanno qabee sheekuma namtichuma akkasitti inni jibbusan bira geessee akka biraa wajji jiraachisuun sanuu naaf waan guddaa takkatti lalata tanaa achi'an atimma feetu nama idaatteeti mush kophaa ta'e manguddummaa gisee deemu kophaa namatti hin dhufan ragaan shunni nam shan jaata nama sadii nama feesi manguddoo qabattee dhufte gurbaan kun harakaata tokko akkam goone ijoollee sheekan tokko akkam goone ilmaan isaa nagayaan ilmaan isaa keessatti nagayaan deebu nuti si qofaa manguddoo irratti nuti naman tuune nama kabajaa qabu ni kabajnaa nama ihtiraama namaa godhu ihtiraama goonaa fi akka duraanitti deebi'ee shuqula keenya keessaa ba'ee jiraata haala wasaala ittiin ilmaan bakka itti sanittiin jecha kana siin jedhe kanaan gartee nama kanaatu na ilmoo maganta akkuma ilmaan kiyyatti haa ba'u wanta sii goona shartii tana ni seena si qofaa kanaan beeka qalqallaa gadi hin taa'u si qofaa mi nama bira irratti ani yoon ifi qaalii kiyya godhuu didee qaalii manguddoodhaan isinif fidee waliin isa kana yoon ifi kanaa gabbaaf ni farramsiiftaa ni farram najjaash kanaatu ture najjaash kun duraan dursee egaa daawwattoota keessanuu salaamu Ashama harka fuune daawwattoota najjaashtuu amma qayitu akkam jirtan nagaa fayyaa bakka jirtanitti salaamtaan jaalalaa fi gammachuun isin bira haa geessuun isiniin jaa kanaafuu yaanni kiyya yaanniniin irraan tana qabadhee isaan kana bira dhufe bifa manguddummattiin jara kana waldhabbii isaanii lafattillee dhagee qilleensa irrattillee ilaalee numaan arka akkasittiin kaafatiyaa illee na bilbiltee baar kun abbaa ilmaaniiti nama manguddummaa ijoollee sanitti jara sanin naa dhaqullee niin dhabeeme ati akka oromoo tokkotti akka nama tokkotti akka manguddoo tokko naa ta'e itti naa dhaqii naan jette baar kun gaa jara keejja akka namuu beekutti kaan anis atima manguddummaa dhufte manguddummaadha moo hubachuu waan kanaa dhufte way fattaalummaadhaaf si ergani yoo manguddummaadhaa dhufte bakka nuti jirru baruudhaaf fattaalummaa biraatti yoo si ergan nuti ifiifu duraanuu gaafa gurbaa kana qabnu murteeffannee jira maalirra murteeffanne kabaasuu sunii kahidhuu sunii kabaasuu sunii nam tokko baasuu shuqula kana keessa namni seenu innee murteeffanne garuu kotteen ta'e egaa dhaabdee sifitis galanni nu biraa qabaachuudhaaf sin darbinu meetis yaanni kee kunis yaa sin darbinu inni akkatti bitamee dhufe akkatti sun dhufe bilaan ammaan isaa si bira jiru sun narraa baasaa bitamee dhufe moo dhaggeeffadhu akkamitti dhufe yoo najjaash dubbii tanarraa adda baafadhu narraa baasaa dhaggeeffadhu takka bitamee dhufe moo akkamitti dhufee bartee yoo amma asii gabbee nama biraa nu qabsiisuudhaaf fatii matanuu oolufti dhiyoo nama fiduudhaa dhufe moo mee gaafadhu kaa bakka tana siin narra qalqallaadhaa misaati narraa baasaa kaa dura bakkaan inni agarree agartaa fattaalummaadha namni kanatti ka'ee nama Fattiyaan maal jettime fattaalummaa yoo taate dhageettiidhaan nama hin taane nama fattaalummaa dandeettii fattaalummaa qabu isinitti erga malee hambifa manguddummaatiiniin manguddummaa si qofaan dhufaa dura manguddoo yoo dhufte manguddoo akka gizee baanes waliin tuynu akka inninis harakaatan goone gurbaan kun baalageedha ni beekna duraanis akka inni naman dhiisu
Duraanuu magaalaa tana kaf godhu jiru kaf nu godhee jiru duraanuu wanni isa hin ibsan. Masulummaa baarammoo Masulummaa akka baariitti ni fudhadha. Adaba horsiiftee masulummaa akkamitti akkami fudhachuu dandeessa. Masulummaa isaa akkaan itti fudhu dhaggeeffadhu bifa manguddootiin isinit dhufeensi hin jeenam tokkollee ta'u xiqqeenyaaf dhagaa bubbeen hin fuune yoonii fi arraan tana arraata bareedaa tokko isinirra harkadhe uumaa obboleeyyan kiyya galatooma jeetiin gammachuudhaan deemee manguddoo naa olillee ni jirti manguddoon akka oromootti ni jirti manguddoon teenya bebbeeytuun san fidadheetiin rakkina isin jidduu jiru kana mataa kiyyaanii fixaame isin jidduu baraa lola keessan kalafatti wal loltanii miidiyaarra wal baaftan kanallee lafa jalatti illee dhagee manguddoo amma dura isinit dhuftellee ni ariitan jaan akkaan dhageetti. Isan akkasuma. San ariinee jirra. Ni ariitan jaan akkasumatti nama fi kanagaa reeffa torba garagalchanii jeni numan numa dhukkubsachiifna ammee haanu harkaa bahanii isaanummaan didanii je'eetiin bifa mariitiin hara keessan kana dhufe. Abo marinte bikame marinte angara akama bikasi gawun dura waan dhufteef tan adda baafanneeti waan sifide haalatti dhufte basaasummaa dhuftuuf fattaalummaa amma baarbaasaaf dhufeenni baarbaasaa bahar kana narraa naabaasaadha fatihaadha laala naasonni ilmaan keettaati bu'uu maalidha anaasonni keenaa galee tafaasila dubbii dheereessitee wanne tura gal waan dhufteef boona jaajmee filma lamaan nu gabaabsi gaafadhu. Lala kimia sauti kwasa obboleeyyan keenya ayyee maalaasoo baar kana wal loltan malee nama walirraa ajjeeftan takkoon qabdan dalagaa namaa teenya ilmi namaa tokko ka walin lollen jiru ilma namaa ta'e arrabaaf ilkeenuu wal dhoyti akkasuma akkasii namni wal loleetis wal caccabseetis walin ni fayya ka nama walirra ajjeesalleen wali fayya hayyee wali fayya dhaggeeffadha magantaa yookaan harkatuma yookaan dhabuma wooma lama beera wanni magantaa jechuun miskiintittiidha jedhama. Miskiintittii jedhama. Ani walillee loltan dhagaye abbaan gurbaan kun baar kun miskiina jedhan akkaan dhageetti. Ani hedduu keessa isaallee beeku miskiina jedhan warri wajjin nyaatee wajjin dhugee beeku abbaa ilmaaniiti dalagata isaa malee garuu akka tasaa walit dhuftanii wal loltanii. Walin lollee bara maal hojii gartee sheetichaan qabeedhaa je sheeticha hin tuqanii hintukni enen jolle sheekhaati hintukni enen isaan makana qabeetiin daaje tana nuti gartee bakka tanatti si kanaawu irraa dhaabna asii dabachiifna atummaa kunu deebitee sheeti keessanii wajji dalaydaan jee amma laal tanaafuu inni yakkisaallee kaniifi ka isin mufachiisu taate ilmaan xixiqqaa namni nafaqo hin jirre kamana keessa taa'u san isin tufatiyaan tun intala dhalaatiimi osoo isiidhaaf rifachuun tahin ilmaan saniif akka ilmaan keessanitti yoonii fi rifattan gurbaa kana haa ilmaan isaatti carraaqqatee itti galfatu kanaafuu bakka keessanii nama gaduma laalchi gallakkisaa bakka tana dubbannaa ilmoo magantaadha ilmoon ilmoo magantaadha geeffadhaa maqaayi wanni baar boonsaa hin jirtu wagaree baar akka qaalii keenya fudhatu nga qaalii keenya fudhatu dhageessaa qaalii keenya fudhatee ishiika akka isaanitti akka isaanii kaameraa duratti akkasitti haaseemi. Haya fatiyaa jaartii isaa sanit dheeyxee jaartii isaa saniin adaba gabbaatus shuqula isaanii ni seenta. Sheetseeni qabda. Sheetseeni qabda. Joollee sheekaatoo ni qabeettee ni qabeetta. Irraa hin kafaladhettee ni deemta. Adaba ni qabne horotta jettee fatiyaan jaartiidha addini neeti. Nin naqee.